Hedduu namoonni qorichaan na tuqanii na saamanii yeroon maallaqa koo baankiidhaa baasee isaanitti kennuu of hin beekun ture. Yeroon bilbila koo fuudhee isaaniif kennuu of hin beekun ture. Daqiiqaa muraasaa booddee garuu of hin baree jedhanii utuu isaan dubbatanii ni dhageessu. Utuu jennu warri qorichaan tuqanii nama saaman kun nama hatan kun eenyu? Maaliin nama hatu? Yeroo dhiyoo asitti mootummaan Ameerikaa beeksisa addaa tokko baasee ture. Beeksisni inni baasee ture maallaqa dadacha'ee yookaan doolaara dadacha'ee lafatti yoo argitan hin kaasinaa kan jedhudha. Kana jechuun maal jechuudha? Maallaqa dacha'e sana keessaa qorichi sammuu namaa doochuu, qorichi of nama wallaalchisu ni jira jechuudha. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii addaa fi wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Marree yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan akkasuma isiniif barbaachisoo ta'an wayita karaa chaanaalii keenya gadi isiniif dhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf mallattoo yaadachiisaa akka isin erguuf isin gargaara. Yaada keessan komentii irratti nuuf qoodaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan immoo like gochuun dagatina. Egaa daawwattoota keenya baay'ooliin keessan subscribe gochuurraan kan hafe mallattoo sana fuulduratti argamu gadi waan hin tuqiniif odeeffannoowwan keenya wayita gadhiifaman yeroo hundumaa isin naqqabuu hin danda'a. Kanaafuu namoonni subscribe erga gootanii booddee mallattoo sana fuulduratti argamu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwattanii ittiin bu'ina. Namoonni kanan godhin garuu subscribe kan jedhu bira dhaqaatii profaayilii keenya jala dhaqaatii jechuudha. Kiristiyaan Miidiyaa jala erga seentanii booddee subscribe bakka jedhu fuulduratti mallattoo argamtu tokko gadi tuquudhaan ol kan jettu irra kaawwadha. Ergasii kaasee odeeffannoowwan keenya kallattiidhaan akka isin naqqabuuf isin gargaara. Marree share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara qophii keenyaa irraatti wal wajjiniin hadabarru. Waliin tura. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristiyaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu tokkummaan nufaa deebi'uu nufaa deebi'uu jaalallee nufaa deebi'uu. Deebineerraa daawwattoota keenya akkuma jalqabaa isinii kaase jechuudha. Viidiyoo kanaan like gochuudhaan jalqabaa. Hedduu biyya keenya keessatti jechuudha. Namoonni keessumattuu magaalaa Finfinnee, magaalaawwan hawaasaafaa dabalatee jechuudha. Magaalota garaagaraa keessatti utuu maallaqa keenya dhabne buukii baadhee utuu hin deemu akkaawuntii baankii koorraa maallaqa baaseen itti kennee deebi'ee qorichaan tuqanii moobaayilii koo fudhatanii waan akkasii na godhanii utuu isaan jedhanii dubbatanii yookaan bu'anii arginee gaddinee darbinee irra ta'a yookaan immoo waan of harkaa qabnuun xinnoo ishee gargaarree irraa ta'a. Anaanis wanta akkasii namni akka kanatti miidhame yookaan immoo wanta akkanaa irra ga'e na mudateera. Yeroo tokko guyyaa tokko jechuudha magaalaa Finfinnee keessa utuu na deemaa jiru gara qe'eetti utuun galaa jiru mucaa xinnoon tokko hin boossi baay'ee boossi taaksii ittiin deemaa turre sana keessa teesse jechuudha. Sana booddee maal taati jennee gaafa gaafannu harmeen koo dhukkubsattee hospitaala Amaanu'eel galchuuf beellamni ishee boruudha. Kanaaf qarshii 20,000 fidinaan jedhanii turanii. Abbaa immoo hin qabnu. Kanaaf jecha harmeen koo kan isheen akkaawuntii koo irratti naaf qusataa turtee qarshii 20,000tu jira. Isaanan harmee koo yaalchisa jedheen daftara baankii koo kan nigdi baankii koo fudhadhee bahee jette. Erga fuutee mana baankii geesse booddee nami aayi gilaasii godhate tokko yookaan mana xiriisa jennu godhate tokko jaamaa fakkaatee utuu adeemuu dhufee nagaa gaafatees immoo baankii natti agarsiisi naan jedhe. Sana booddee erga harkasaa qabadhee booddee kunooti jedheen wajjin mana baankii seennee jette. Mana baankii seentee maal gootii akkaawuntii isheerra maallaqa jiru 20,000 fi bilbila yeroo sanatti naannoo galamaan duraati qarshii 15,000 bitama ture bilbilichi. Sana hundumaa fuudhee dhaqeenii utuma inni na ilaaluun
isaa wajjin karaarra bu'ee adeemaa ture. Sana booddee iddoo giddu galeessa tokkotti lafa namni nu dhaqqabuu hin dandeenye tokkotti utuma inni na laalu maallaqicha fuudheen itti kenne. Kana qofaa miti bilbila koos fuudheen itti kenne. Faaya miidhaginaa morma koorra ture yookaan isa habilii jennu sana jechuudha. Isa ilaaleetu akkam bareedaa naan jedhee qaqqabatee fuudheen itti kennee jette. Sana booddee qubeellaa hiriyaan isheedhaaf godhes jechuudha. Quba ishee irratti ilaalee argeetu hin bareedattiin jedhe. Sana booddee baaftee gaafa isheen kennuu dhufiidhaaf jettu dhiisinaan jedheetti. Ergasii daqiiqaa 5 booddee ergan achi siqee booddee ofiin baree gaafan of baru garuu daftariin buukii koo harkatti qabadhee jira. Maal hojiin iddoo kana dhufeen jedhe. Gaafan akkaawuntii koorra ilaalu buukii koo gaafan ilaalu irratti galmaa'eera baafadheera. Bilbilli koos harkan jiru. Mana baankii fiigaa dhaqee gaafan gaafadhu maallaqa amman baafannee asinaan jedhanii. Ergasii haala kanaatiin na goyyomsanii na saamanii jechuudhaan dubbatte egaa. Mucaan xinnoon harmeeshee yaalchifachuudhaaf maallaqa baafachuuf gara mana baankii deemte kun. Baay'ee boosee gaafa sana hundumti keenya iyyuu waan qabnuun hamma tokko gargaareerra jechuudha. Namni jaalala haadhaa qabu yookaan immoo beeku harmeen maal akka taatee ni beeka waan ta'eef haadha dhukkubsatte tokkotti garaan jabaatu. Sana booddee egaati maaltu uume kana maaltu kana fidee waan jedhu gara odeeffannoo bal'aan isin qindeessitan darba. Biyya Ameerikaatti dhiyeenya kana jechuudha keessumaa waggaa kana keessatti namoonni maallaqa dadachee karaa irratti gaggatame baay'ee argaa jiru. Kaan isaanii kaasaniitu maallaqicha gaafa diiganii qoricha sammuu namaa hadoochutu maallaqicha doolaara 50 abbaa sana gadii keessas jechuudha daakuudhaan jira. Sana booddee diiganiitu maallaqicha ajaa'ibsiifachaa bira waan darbineef jechuudha lafa kaasanii dadachaasanii kiisii isaanii keessa kaa'ataniitu harka qorichicha tuqan sanaan ija isaanii afaan isaanii funyaan isaanii gurra isaanii tuqu. Sana booddee utuun turin jechuudha dhiifama. Qorichichi yookaan wanti sammuu namaa hadoochu sun qorichi hamaan sun akka isaan of wallaalan taasisa. Yeroo isaan maallaqa sana lafaa kaasan hattoonni sun yookaan saamtonni sun dudduuba isaanii jiru naannoo isaanii irraa hin fagaatan. Maaliif saamuu nama barbaadan akkas godhu waan ta'eef. Kana booddee gaafa namni lafaa kaase sun yookaan dubartii isa taatu dhiira isa ta'u qorichicha gaafa tuqee maallaqicha irraa tuqee ija isaa yookaan gurra isaa yookaan afaan isaa tuqee qorichichi qaama isaatti seenee of wallaalchisu gara iddoo inni jirutti maluudhaan utuu inni hin jaallatin fuudhee akka isaanitti kennu taasisu jechuudha. Kanaaf namni qorichichaan of tuttuqee utuu hin jaallatin bilbila isaa maallaqa isaa baankiidhaas baasii kiisiidhaas kan qabu faaya miidhaginaa kan jedhu waan of harkaa qabu hundumaa fuudhee isaanitti kennaa jechuudha. Hubadhaa. Yeroo ammaa kana egaa bulchiinsa Ameerikaatti jechuudha. Poolisiin Ameerikaa ergaa hatattamaa dabarseetu jira. Kanaaf lammiileen Ameerikaa maallaqa dadachee lafatti utuu adeemtanii yoo argitan hin kaasinaa. Yoo kaastan immoo utuu hin tuttuqin gara poolisiitti bilbilaatii odeeffannoo kana kennaa jedhanii turan. Yookaan immoo yoo akka tasaa immoo hiiktaniitu ta'e yookaan dachaasaa hiiktaniitu ta'e lafaatii harka keessaniin utuu waan tokko hin qaqqabatin saamunaadhaan dhiqadhaa jedhamee ture. Kana gochuu keessaniin egaati qorichichi akka isin hin joonjessine gootu jechuudha. Biyya Itoophiyaa keessattis egaa qorichi kun erga babal'achuu jalqabee bubbuleera. Namoonni maallaqa baankiidhaa baasanii of wallaalanii utuu hin jaallatin fuudhanii utuu isaan namatti kennanii ni mul'ata. Ergasii booddee erga of baranii booddee utuu bu'anii utuu maraatanii si'a hedduu ni argina. Kun egaati qoricha kanarraa kan kee kan argamedha jechuudha. Keessumaa biyya keenya keessatti immoo jechuudha afaan jara kanaatiin muudii isa jedhu fayyadameen isin ibsa dhiifama guddaa. Muudii hin baratamne kan uummanni keenya hin beekne tokkoon nuuf utuma isin karaarraa deemtanii miilla isaanii isin jala kaa'aniitu yeroo isin darbamtan ayizoo jedhanii dhufanii isin qabu ta'a yookaan harka keessan qabu qorichichaanii yookaan immoo ayizoo jedhaniitu waan isin qabattanii jirtan qabu. Sana booddee harki keessan qorichicha sana tuqeera waan ta'eef daddarbamaa lafaa ol jettanii yookaan funyaan keessan yookaan ija keessan qabattu ta'a. Ergasii of wallaaltanii kallattiidhaan dhufanii isin harkaa fuudhu. Yeroo isin harkaa fuudhan waan isin dhibu namni naannoo keessan jiruutu ilaaluu darba. Inni kaani wal beekuu wajjin haasa'uu beekaa jaalalumaan fuudhanii walitti dabarsaa yeroo hedheetu darba. Wajjin haasa'uu keessan argaa turan waan ta'eef. Inni kaan immoo yoo shakkeeyyuu hattuu reereentiniin jedhu. Isin irratti lolu. Inni kaan immoo utuma hattuu ta'uu isaa beekuu anaanis akka kana na godhu hedheetu nafa naannoo keessanii bada.
Kanaafi of eeggannoo guddaan isin gochuu qabdan keessattuu harmooliin faa yeroo gabaa adeemtan haa ta'u taaksii keessaa haa ta'u ijoolleen durbaa haa ta'u yeroo karaarraa adeemtanii ijoollittiin kun yookaan warri qorichaan nama saaman kun kashalabboota waan ta'aniifi bukkee keessanitti bu'anii waaw baay'ee bareeddanii akka kan isin gochuu danda'u yookaan immoo harka keessan tuqanii intinis isin jechuu danda'u yookaan immoo gabee kufe fakkaatanii lafa dhaanii gaafa isin naqxanii kaaftan harka qabdan yookaan qorichicha paawuderii sana yookaan dhangala'aadhaanis ta'uu danda'a harka keessan tuqsiisuu danda'u. Sana booddee egaatiis utuu hin beekin qaama keessan gara birootiin waliin geessu tun jaallatiin isaan isin hordofu waan ta'eef gurmuudhaan socho'u waan ta'eef maallaqa keessan qabeenya keessan itti kennitu jechuudha. Kanaaf wanti isin gochuu qabdan dhaggeeffadhaa. Ergaa kana tokkoffaa irratti hiriyoottan keessan hundumaaf sheer godhaa. Habaraniiti yookaan obboleessi keessaa muumuu danda'a yookaan obboleettiin keessaa muumuu danda'a isin haa oolchu malee yookaan maatiin keessan yookaan attumtii yommuu isaa muumuu dandeessu yookaan immoo kanaan dura iyyuu isin mudateera ta'uu danda'a. Kanaafi maallaqa lafatti kufee jiru yoo argitanii yeroo kaaftan of eeggannoo guddaadhaan kaasaa biyya keenya keessatti amala akkasiitiin dhufuu danda'u waan ta'eef yeroo kaaftanis yoo diigdanii paawuderii yookaan daakuu maallaqichi qabatee jiru yookaan harka maallaqicha ittiin qaqqabattan sanaan dafaatii dhiqadhaa lafa jirtanitti bishaan qarshii 5 10 20 bitattanii fayyaa keessan eeggataa qabeenyi keessan yoo isiniif oole waan guddaadha rakkina tokko hin qabu. Kanaaf of eeggannoo akkasii taasisaa nagaadhaan bahaa galaa qabeenyi keessan akka hin saamamne godhaa yookaan immoo qabeenya lafatti argitan sana utuu hin kaasiin darbaa. Qabeenya lafa argattan isinitti hafu kan ofii keessanii dafqitanii nyaattan isin gargaara isin gaha jechuudha. Yookaan qabeenya lafa argitan kana fuudhaatii gara waajjira poolisiitti geessaa isaan qorannoo barbaachisu argataa isanii booddee tarkaanfii fudhachuun isaanirra jiraatu haa fudhatan. Daree namoonni mudannoo akkasii qabdan yookaan waan isin mudate qabdan immoo yaada keessan koomentii irratti nu qooda namoota birootiif barumsa gaarii akka ta'uuf karaa keessaatiin dhufnee isin dubbifnaa isin wajjin haasofnaa qophii kana bal'ifnee irra deebiidhaan immoo ni dhiyeessinaa jechuudha. Kanaaf iyyuu maalli isaan ittiin nama saaman kanaanii jechuudha. Utuu isin karaa deemaa jirtanii utuu isin kaafee keessa jirtanii nama miidhame fakkaatanii isinitti dhiyaachuu danda'u nama isinii na'e fakkaatanii isinitti dhiyaachuu danda'u yookaan utuu adeemtanii fiiganii waa isin harkaa buusanii dhiifamedhanii deebi'anii kaasanii isinitti kennuu isin gara laafina keessan natti kenneerattanii fudhattanii adeemtu sana booddee gaatii utuu isin hin jaallatin qoricha sanaan faalamtu jechuudha. Mala kanaan kan isaan nama saamaa jiran qoricha sammuu namaa hadoochu. Kanaaf keessattuu namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan kan isin gochuu qabdan jalqaba irratti wayita karaarraa adeemtanis wayita kaaffee keessaa waa nyaattanii dhugdanis of eeggannoo guddaa gochuun isin barbaachisa. Taaksii keessa yeroo adeemtanis nama argitan wajjin haasa'uun nama argitan wajjin taphachuun akka garaa keessanii wal qaqqabachuun isinitti hin barin isinirraa hafu. Karaa adeemtan immoo yookaan taaksii irraa buutan yookaan iddoo ta'e irraa buutan ammoo namoota naannoo keessan adeemaa jiran qalbiidhaan sakattaa adeemaa of eeggataa adeemaa yaadaan hin badina yaada keessan iddoo sanarra godhaati isa yeroo kaan yaadaan baddan achumatti dhiisaatii iddoo sanatti wayita adeemaa jirtan yaada keessan achumarra taasisaa maallaqa lafa argitan immoo hin kaasina fayyaa keessan isiniif fayya yookaan qabeenya isa qabdan hin galuu isinii wayya. Yoo kaaftan immoo dafaatii gara waajjira poolisiitti geessaa yookaan qaama dhimmisaa ilaallatu geessaa yookaan harka keessan saamunaadhaan dafaa dhiqadhaa hamma sanaatti garuu ija keessan gurra keessan funyaan keessan afaan keessan hin tuttuqina. Kana gochuu keessaniin ofii keessan baraartuu qabeenya keessan maatii keessan baraartu. Waan daawwattaniif eebbifama. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Yaada keessan koomentii irratti nu qooda qophiiwwan namni hundumtuu ilaaluu qabanii fi barbaachisoo ta'an yeroo hundumaa akka isiniif dhiyeessinuu fi ergaa keenya like share gochuu hin dagatina waan daawwattaniif eebbifama. Guyyaan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u daqiiqaa muraasa booddee odeeffannoo kiristaanummaa gara birootiin hamma deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.